haasaa jabaa waan inni jedhaa jiru agartee biyya kam keessa jedha biyyi barattoonni yuunivarsiitii kitaaba isaanii qabatanii qawwee gurmurra kaatanii lolaaf deeman biyya kami jechaa jira amma asirraa waan jajjaba haasaa waan amma dubbattan kana caalaa waan badatu jira as keessa waan isin ajaa'ibu waan inumaayyoo osoo haasaa kana hiikkaan isinii galee coraa kana isin butu jira namichi maraatu nagaዴ መኪናውንና እግዱን ቁጭ አድርጎ መኪና ዳቤ ጀራ ነጋዴን ተራው ጋራ ሽጉጥ አጥቆም ይዘምት በተረገ የት ነው አርግቴ ሽጉጥ ይዛ ፍለቴ ቢያፍ ከደሙ ቢየ ከሚ ጀራ ኢትዮጵያ ማለት ብቻ በብርቅነት የሚገኝባት ሀገር ስለሚመስለን ነው እንጂ አይደለም እነዚህ ሁሉ ብርቅዬ ድንቅዬ ሆነው ነገ ማስጎብኘት ያለብን ከሰላም በኋላ እነዚህን ነው ሌላ ዓለም ጠፍተው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ብቸኛ እነዚህ ናቸው መጎብኘት ያለባቸው የለም ሌላው ዓለም ይሄን አያገኝም ያውም ተከፍሎት እኮ አይደለም እየከፈለ የሚዋጋባት ሀገር አርግቴ ነማ ከፈለ ሎሉ ቆፋኒቲ እየሰጠ የሚዋጋባት ሀገር ከከፈለ ሎሉ ከፈሉለ ጅራይ ከፈለ ከዲገ ከለ ሎላ ጅሩ ጅራይ ዳር ከየት ነው የሚመጣው በድንጋይ መድፍ የሚማርኩባት ሀገር ብያ ዳጋናማ ቦጂቲ ጀቻ ይራበር ዳጋን ዘማዶ ብሎ ሲተኩሱ አዩአቸው መላጥ አቦ ነው ቻውራቱ ዳጋን ቦጂኔ አርጊሲሳ ራይ ሲለኝ አንድ ድቡልቡል ድንጋይ ያነሳሁና ሆነ ቦታ ተደብቄ ወረወርኩት ቦምብ የመጣባቸው መስላቸው ወደ ኋላ ሲሹ ኋላ ገደል ነው ሷገሩን ታቋለ ገደል ገቡ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ትጅበለ ብቻከዳ እንዴ አይነት ጀግኖች ያሉባት ሀገር ብቻዋን ተቆጣ ያ ረቢ ያዋሊኩም ገና ብዙ ታሪክ እንሰማለን ዋን አጃይባ ደገተን ጀደ ገና ታሪክ አጃይባ እንዲህ ባለ ጊዜ ያዳጋና ማቦጂቱ ከሰ ጅራዳ ተጠብቃቸው አንዳንድ ሰዎች የሚጠብቋቸውና ተስፋ የሚያደርጓቸው ሰዎች የሚገባቸውን ያህል ባለመስራታቸው ይበሳጫሉ ለኢትዮጵያ ለመዝመት ሊፈቀድልህ አርግቴ ኢትዮጵያ ዳ ሎሉዳ አየመና ከና የደ ጋፋታናም ቢጀራ ጅራላል አመረ ገፈዳ ወን ጅራ ፍቃዳ ያለቻቸው አትመጥን እንታው ጀነ ዲነ ጀደ ኢትዮጵያን በርባጅ እሺ ኢትዮጵያ ዳ ሎሉ ቀብደን ጀነ ዶግነ የቻ ጅራ ደጋይላ ካልተፈቀደልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ዮሲን ፈቀዲ ሎሉ ዩ እንደንዴቱ ኢትዮጵያ ካልፈቀደችልህ ስምህን በወርቅ ቀለም አጽፈው ቀለም ማሊቲ ጻፈው ቀበ በቀለም ወርድ ሞማል ጅራ ጅራ ቀለም ሀና ጻፈው እንደንዴቱ ኢትዮጵያን ሲያየምቴ ነው ልጅ እንጀቱ ማለት በአምስት ዓመት ወረራ ጊዜ እኮ አይተናል ብዙ የውጭ ሰዎች ተፈቅዶላቸው መጥተው ታሪካቸውን መጻፍ ብቻ አይደለም ታሪካችንንም ሲፈቀድላቸው በአድዋ ጊዜ እኮ መጥተዋል ሲፈቀድላቸው ያልተፈቀደላቸው የሀገራችን ሰዎች ሲጠፉ የተፈቀደላቸው የውጭ ሰዎች እኮ መጥተዋል ሲፈቀድ ነው ጎበዝ ሲፈለግ አይደለም ሲፈቀድ ነው በርባደኒቲ ምትገደ አየምኒ ጎዳሜ ፊሎ ለማለ ኢትዮጵያ ዳፍ ጅራ ጅራ በር ያ ሱብሃንአላህ ብቻዋን ሆነ አታውቅም ከሰማይ እስከ ምድር ብዙዎች ከሷ ጋር ይቆማሉ አንዳንዶች እየታዩ
Waraanni adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa miti. Itoophiyaan Daani'eel Kibriit jechuudha. Laalame dogoggora garagaa'u gartari. Namni isaan loluu ni dhiyaaf ummata qotee bulaadhaan gadi bahi jaarsaan gadi bahi barsiisaan gadi bahi amma maal jechaa jira baay'ata namichi kun dubbii isaa kana faallaa isaa deebistanii ilaaluu dandeessan. Daani'eel Kibriit waan jedhe poozitiiviidhaan laalta. Faallaa jechuun oppoozit isa jedhamu sana afaan Ingiliffaatiin. Jaarsolee waggaa 80 dirqama loluu qabdan jedhanii quba funyaan keessa kaayaa jiran jechuudha jarreen. Jaarsoleen hin lolla jettee gaafachuu osoo hin taane loluu qabdan jedhanii warra waggaa 80 mana yaasanii lola oofaa jirraa jechuu isaati. Hiikkaa biraa of keessaa hin qabu. Wanti Daani'eel Kibriit jechaa jiru dargaggeessa osoo hin taane jaarsa waggaa 80 dirqamaan lola oofaa jirraa jedha. Akkana galabbaxxee ilaaluu sirra jira dubbii jara kana. Itoophiyaadhaaf barsiisaan hin lola jedheen beeku. Qotee bulaan hin lola jedheen beeku. Isaantu dirqamaan mana dhaqee qotee bulaadhaan loluu qabdan jedhanii kataaskiitiin gadhaabuu qabda jedhanii waan jedhe dhageette birrii kafalanii loluu qabna jedhanii warra birrii kafaluu jira jedhe. Warra fedha isaatiin listiroo irraa kaasee hojjataa mootummaa taaksii warri dalagu. Warri baasii keessa sumsaarii jedhan kana hojjetu hundi isaanii fedha isaaniitiin jedhe. Osoo nam takka birrii takka hin gaafanne mallaqa baasanii raayyaa ittisa biyyaatti bira dhaabataa jiran jedhe. Kuni marti kijiba adii. Wanti amma inni haasa'e waan ilmi namaa haasa'u miti. Haasofni inni amma dubbate marti isaa kijiba. Waraanni Itoophiyaa mul'atu jedha. Affaar keessatti jedhe yeroo lolli geggeeffamu ka barbaachisu Affaar keessatti bishaani jedhe. Dheebuun tabiri barhaa waan ta'eef jedha. Iddoo bishaan isaa irraa kutanii bishaan sii kennina masaaraa kenni jedhaniin jedhe. Goota akkanaattu jira jedhe dubartiin Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa jedhe. Wanni namichi haasa'u waan nama ajaa'ibu. Amma haasa'a kana guutuu isaa maaliif isin dhageessise? Waan salphaa miti jechuu kiyya. Biyyi sun nagaa argachuudhaaf hin deemtu. Haga warri akka Daani'eel Kibriit seeratti dhiyaatanitti Itoophiyaan yeroo takkaaf sakandii takkaaf hafuura baafachuudhaaf hin deessu. Wareegamni uummata biyya sanii sakandii takkaaf boqonnaa kennuudhaaf hin taa'u. Kana beekee uummanni kenna uummanni Oromoo of qopheessuuf sirra jira. Wanti deemaa jiru waan ulfaataadha. Jarri kun haga mataa itti hidhaniitiin gara tokkotti baasanitti ummata lolatti oofuun alatti tasgabbiidhaan marii goona wanni jedhamu sammuu isaanii keessa inumaan jiru. Jiraatus ammoo namni jara kana waliin mari'atu hin jiru. Ummanni Oromoo wareegama guddaa kafaluu eddan qophaayaa uf qopheessa. Qotee bulaan, barataan, barsiisaan, jaarsi, jaartiin, dargaggeessi, dargaggeettiin, daa'imman illee hundi keessan. Jechi Daani'eel Kibriit har'a dubbate Harar keessatti dubbate beeka. Haasofni kuni Harar irratti akka inni haasa'ee jalqabetti Harar irratti godhame. Bulchiinsa Harar jedha. Harariin naannoo kam akka ta'e hin beeku. Baay'inaan ammoo haasaa isaa san nam tokko isteeppiidhaan isin hiikuu danda'a. Miidiyaa Oromoo irratti jechuudha. Garuu wanti namichi dubbate waan ulfaataadha. Waan hammaataadha. Abiyyi gadalii kagalche jara kana jechuu kiyya. Abiyyiin kaleessa nama nagaa ture. Kaleessa isan beeynu kanaan dura isan beeynu bara 2018 nama jabaa ture. Nama beekumsa qabus fakkaata, nama hayyuus fakkaata ture. Har'a san mara keessaa haqanii Daani'eel Kibriitii fi Abiyyi waan garaagarummaa takka qaban naasaa. Waan ofii itti naqate namichi kun Abiyyitti. Marzii ofii qabu Abiyyitti naqe marfeedhaan haa ta'u nyaataan haa ta'u dhugaatiin haa ta'u dhukkub ofii Abiyyiin naqe Abiyyiin badhaasa addunyaarraa fudhate har'a yakkamaa ta'e addunyaa biratti naannefamaa jira jechuudha. Walumaa galatti ergaan namicha kanaa maal of keessaa qaba yoo ka jettan taate dargaggeessaa miti jedhe. Barataa miti, barsiisaa miti, qotee bulaa miti. Jaarsi waggaa 80 lola kanarratti hirmaachuun dirqama isaati jechaa jira. Dirqama. Namni fedhaan osoo hin taane dirqama hirmaachuu qabdanii, jiraachuun qabdanii, yoo nuun jiraanne jiraachuun qabdan jechuu isaati bara. Itoophiyaa jechuun Tigraay yoom Itoophiyaan ala taatee beekti takka. Itoophiyaadha bara. Mangistuu Hayilemaaraamis yeroo aangoo irra jiru ya Itoophiyaa xilaat jedheetuma Tigraay lolaa ture. Tigraay dhufee aangoo qabate waggaa 27 bulche. Itoophiyaa dhammaan itti fufe malee Itoophiyaa xilaata ta'e itti fufne. Karaa isin agartan karaa Jibuutii kana. Humna elektirikii isin agartan kana Tigraayitu hojjechiise. Kondominiyeemii har'a Abiyyiin qoode ka Finfinnee saaman kana Tigraayitu dalage. Humna ifaa humna elektirikii maalii gadaa jedhanii Oromiyaa keessa waan jiru kana hunda Tigraayitu hojjete.
giddibii abbaay abiyyiin ittiin har'a propoogaandaa siyaasa godhatee ittiin dalagu Tigraayitu dalage. Alaabaa irraa abiyyiin nama qabatee walaabbalu federaalizimii jedhee kaa'u kana alaabaa kana Tigraayitu fide kokkobii kana jechuudha. Federalizimii kana abiyyiin waan takka fidee hin beeku. Waan har'a jiru hunda Tigraayitu hojjete. Qabeenya Itoophiyaan qabdu akkanatti waa mara tolchee karaa Finfinnee keessa aspaaltii ta'e magaalota hunda keessa aspaaltii gane kana Tigraayitu hojjete. Osoo xilaata Itoophiyaa ta'anii maa godharre? Har'a jarri kuni ummanni Tigraay akka waan Itoophiyaan ta'inii tokkotti fakkeessanii dubbachaa jiran. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ABO shanee jedhanii numaayyuu dabalatee jechuudha. Nuti amma Itoophiyaan jedhamnu isaan biratti. Garuu lammummaa Itoophiyaa harkaa qabna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Lammummaa Itoophiyaas harkaa qabna. Garuu keenya nu harkaa akka buusanii ayyabnu. Oromummaa nurraa mulqanii nu malee nam faarsina ana Daani'eel Kibriiti malee yoo inni naan jedhe hin fudhadhu. Waa'ee kiyya malee waan biraan dubbatini yoo inni jedhe hin fudhadhu. Naan seenu ka sammutti naan fudhata.